kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti murna faashistii PP'n hidhaan maatii qabsaa'otaa irratti geggeeffamuu jabaate. Jaalguyyoo Jaarsoo waan qindeeffate qaba. Hidhaak meeshaa waraanaa fudhate hojjechaa kan jiru mataan murna bilchiginaa guutuu Oromiyaa keessatti uummata meeshaa malees qe'ee dhaquun afaan qawween sodaachanii qabeenya isaanii saamuu jiru. Maqalma keessattuu miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun sirni keenya diigaa jiru jechuun haadholiif maanguddoo dadhaboo ta'an gaafatama ilmaan isaaniitti deebisuun hiree isaanii qe'ee irra buqqisuuf manidhaa taasisaa jiran. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa Gandiyaatuu keessatti deengatti caamsa 31/2024 galgal toorsaan lamaan waraanii sirnichaa qe'ee maatii qabsaa'ota deemuun ilmaan keessan bosona jira fida jechuun namoota maqaan isaanii obbo Hidaaraa Sawwaakoo fi Sheek Muhammad Aliyyi jedhaman qabuun magaala Sabbateetti jiraachuun baran maanguddooti dhaman kan torbee milishoonni fi waraanni maafiyaa PP kun waliin ta'uun gandatti itti dhaqanii sababa ilmaan keessatti bosona jiraaf adabbii keessan oola lamlam qala jechuun namoota lamirra oolota afur dirqiin qalatanii kan nyaatan yoo ta'u yeroo ammaas ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jira fida maaliif hin galchitan jechuun qabanii hidhuu isaanii jiraattonni irraatti biyyoolessa Oromiyaa himan. Godinichun magaala Sabbateef Jillee Dhummuugaa keessa milishootaaf waraana faashistii PP kanaan dhiittaa mirgoota namooma jiraattota irratti adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u qe'ee irra deemuuf bakka namoonni gabaa ba'anitti bilbila irra guuru yoo isaan waraana bilisummaa Oromoo qunnamaa jiraatan bilbila keessan ilaali jechuun irra guurrachaa jiraachuu dabaluun dubbatan. Namoota hedduudhaanis lakkoofsa waraana bilisummaa Oromoo keessa gar jechuun maqaa sobatti maxxansanii reebichirra raawwachuun bilbila namoota irra fudhachaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatan. Yaaddoo keessa galu sirni bilchiginnaaf duulir bushinniga murni taankii fi baankii qabaachuun dhaadatu maallaqni misooma biliyoon 10 jiraatus lolirra oolchuuf himatu. Madirakkoo rakkoo furuuf dhama'u simiidha siif kennuuf si dur dhaabbata. Ajjeesuu, hidhuu, buqqisuu, ugguruuf godaansisuun amal kan itti ta'e. Iitila argistaa boonistaal guuluun namoota miliyoonaan fixan. Abiyyi Ahmedis hara horee nageenyi isaan jumlaa hara raayyattis impaayirittiin miliyoonotaan fixeera. Haa ta'u malee ajjeechaan baay'atee hidhaaf saamichaan maatee godaansiif qe'een gubatee akka uummanni jiil ta'us qabsoonis maseenuu yaadamus nageenyi dhabame uummanni tol jechuudus qabsoon daran finiin. Rakkoo impaayiritti keessa jabaateef ammoo diinagdeen kufee gargaarsiif liqiin biyyootaaf dhaabbilee warri alaaffannaan carra tokkotti qaba. Mare biyyaalessa jechuun watwaatu filannoo taasifate kan itti jiru. Namni bishaan nyaata oomachi qaqqabata kum jedhan bilchiginnaan lol kan keessa ba'uuf loltoota miliyoon walakkaa itti gabbarus fuulduraafis miliyoonaan ficcisiisuu irra duubatti hin deebi'u. Yaaddoo keessa jira akka allaaqamaadha furmaata maddisiisuun qaba. Bilchiginnaan rakkamtu keessa jiru kun yaaddoo egeree qaba. Kanaaf qophii keenya ganama waxabajjii 2024 kana yaaddoo keessa galumuun bilchiginnaaf duulir bushinniga mat dura jiruun qophii addaa ogeessota har'aatti biyyoolessa Oromiyaa waliin qopheesse kan isiniif dhiyeessu. Anguyyoo Jaarsooti. Angu xumur qophii keenyaan waliin turaan affeerra keenya jaalalaati. Rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa inni olaanaan ongaa'uu diimokiraasiiti kan jedhan namoonni siyaasaa hedduun biyyatti keessa dirreen siyaasaa cufama ta'uu kaasuun inuma mormitootaaf dirreen siyaasaa impaayiritti keessa banaa akka hin taane deddeebiin ibsu. Hayyuun siyaasa Oromoof durtaa KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Mariyaal Oromiyaa fi Itoophiyaa raggaanfa Afrikaatti erga madda Ameerikaa kan ta'e Mr. Mike Hamar waliin dubbatan irratti rakkoon impaayiritti diimokiraasii shaakaluu dhabu jechuun dubbatanii akka turan ni ibsa. Diimokiraasiin akka hin jiraan taasisuun impaayiritti gara ammaataa geessu keessaa qoodni mootummaa olaanaa ta'eera. Inumaayyuu murni Itoophiyaa bulchaa jiru qaamota hara nagaan qabsoo geggeessan hidhuu wajjir isaanii cufuu gaggeessitoota tamsee ajjeesuun akka dargaggoonni falmadhuma qawwee taasifatan balbalban jechuun deddeebiyyaa isaanii dhiyeessan. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalatee miti qawweet kan cichee jedha. Murni faashistii PP ammoo impaayiritti keessa daandiin qabsoo hara nagaa bana ta'uu mirgi abba barbaadan filachuu abba barbaadan deeggaruu akka jiruuf mormitootaaf mirgi sochiif diimokiraasii isaanii eegamaa akka ta'etti yeroo gargaraa dhiyeessuus hidhaan miseensota qondaaltota KFO faabaa waragaa kan malee sajjeecha jaalbatte urgeessaa irratti waraan bilchiginnaan raawwate raga quubsaa. Haalum kanaan kamis mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf komishiiniin marii biyyaalessaa waamichi nagaa qaamota hidhannoon falmar jiraniif dhiyeessan keessatti Shimallis balbalti qabsoo hara nagaa banaa jechuun dubbate. Akkamiin bana ta'uusaa waan nama amansiisirratti akkuma duraa waan dubbatin qaba. Balbalti banaan hin jiru. Sun gowwoomsa uummataan kan fayyadamani. Dubbii isaa kan keessa yaaddoo qabu yeroo ibsu hiree ofii afaan qawweef qabsoo bosona keessa barbaaduu irra hin jiru jechuun kan ibsu pirezidaantichi nagaa ammas nagaa kan jechuuf fakkeessuuf yookiin akkeessuuf miti jechuu yaaddoo qabifoomsu. Dhugaan qabatamaan laf jiru garuu uummanni Oromoo darara sin bulchiisii PRDF kan TPLF gaggeeffamaa su caala keessatti argamu isaa mootummoonnis ta'ee uummannis ni dubbata.
dubbatu. Kan malees akka paartiilee mormituu hedduun ibsaa jiranitti biyyattiin bulchiinsi PRDF duraan keessa diimokiraasii diktatuuriilee dhabamsiisuun amma abbaan irrummaa dagaagaa akka jirus ibsan. Kanaan wal qabatee murni bilchiginnaa yeroo gargaraa maqaa araarsubaaf marii sobaan dabalame jaarmiyaa qabsoo siyaasa biyyattii keessa jiran kan sagalee daandii ofirra galfachuuf argufa baaskeetti tokko naqatee deemuuf yaalanis qabxiilee marii biyyaalessaa tokko guutuu taasisan keessa hirmaachisummaa waan ta'e sun guutuuf diduun yeroo amma naasu keessa galtee watwaataa jiraachuu ifaan ifatti ibsan. Bilchiginnaan yeroo gargaraa taraaraaf nagaan impaaritti keessa akka hin dhufne danqaa ture kootii marii biyyaalessaa jala dhokatee gadaan gosa dheereffachuuf tattaaffachaa jira. Tiibbanuma kan boordiin filannoo biyyaalessaa gaafii paartii siyaasaa bilisummaa Oromoo yeroo gargaraa waa yaali addessaan qondaaltota baa'oo dhiyeesseef sababeeffachuun paarlaamaa biyyattiif gaafii dhiyeessee ture. Ajjeefamu qondaala baa'oo Jaalbattee Urgeessaati as paartii siyaasaa impaaritti keessa tokko kan ta'aa baa'oon qondaaltota siyaasaa manidhaa taalisaan keessa jira yaaddessa ta'uu argee yeroo gargaraatti boordii filannoo biyyaalessaatti iyyachaa ture. Haa ta'u malee murni bilchiginnaa paartiin biroo ofirra dhiibuu caalaatti tufe jiraachuu paartileen siyaasaa ni dubbatu. Paartileen siyaasaa jajjaboon maree sanirraa fuuf qaamoleen hidhannoon socho'an keessa kanneen akka baa'oo mareen al godhe mareen impaaritti keessatti gaggeeffamu hiikoo waan hin qabneef gowwoomsanii angortu turu bilchiginnaan haala mijeeffachuuf fudhatama argachuuf hojjechaa jira. Yerootti bilchiginnaan waan maree biyyaalessaa dubbachuun uummata kijibuu barbaaduuf qaamolee adda addaa miidiyaan baasee hafuufsis kanatti abaa'oon bobba irbush inni galabsuun moora diina rifaasisu irraa ajjeesu qabeenyaaf meeshaalee irra hiikuun injifannoo moora bilchiginnaa baargatsee jira. Bobbaa akka ajaa'ibaa ga'umsa woboo agarsiiseef tokkummaan akkasumas waldhageettii waraan bilisummaa Oromoo keessa jira argamsiisuun moora bilchiginnaa naasuuf rifaatuun uumee jira. Gochoota Oromiyaa keessa deemaa jirirra akka hubatamutti ibsi bilchiginnaan Oromiyaa manmani ministeerotaaf paarlaamaaf qondaaltonni dubbi fakkeessii dubbatanis bilchiginnaan yaaddaaf tumsa akka barbaadaa jira. Dubbi isaanii hubachuun ni danda'ama. Inumaayyuu tarkaanfii bobba irbush inni ga'uboon fudhachaa jira kanirra yaaddoo qabaachuu hubachuun ni danda'ama. Impaarii Itoophiyaa diigamtu malee suphamtee nagaa fiduu hin dandeessu. Kanaafuu impaariitti afaan qawween diigni Oromiyaa walaba ijaaruuf tokkummaa woboo bira dhaabbachuu murni PP hundeenaa boqsinuun dhaamskii qophii addaa yaaddoo keessa galu sirna bilchiginnaaf duul irbush inni gajechuun qopheesse isiniif dhiyeessuun ogeessota har'aatti biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin faan turan Guyyoo Jaarsooti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa wayyooma oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoof waxabajji 2024 Finfinnee Oromiyaa. Gar aanaa Ucaalee keessatti namoonni 3 ajjeefamuun manneen qonnaan bultootaa hedduun gubate. Jaala Caaluu Roobaa dabalata qaba. Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi gubaatiin manneen namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru daran jabaatee jiraachuun namoonni nagaa hedduun waraana akka feetee kanaan gochi kun irratti raawwachaa jira. Kaaba Shaggar aanaa Ucaalee ganda Bachoo Faalemii keessatti caamsaa 27/2024 hidhattoonni sirnichaa gara ganda sanaatti bobbaafamuun namoota maqaan isaanii Gugsaa Hundee, Darajjee Tarree fi Durbee Xajjee Ambassee kanneen jedhaman haala suukanneessaan ajjeesuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Namoonni manneen isaanii mi'a mana keessaa fi midhaan waliin guutummaatti jalaa gubachuun barbadaa'e maqaan isaanii Shaawwaa'ee Gammadaa, Dirribaa Raggaasaa, Tulluu Baqqalaa, Xibabuu Warquu, Baqqalee Ordofaa, Ayyalaa Warquu, Ejersaa Gonfaa, Shifarraa Gonfaa, Girmaa Dabalee, Darajjee Gabbisaa, Tarree Arreedoo, Gabbisaa Gojjii, Daamxee Gabbisaa, Girmaa Tolaa, Tasaa Ambassee, Bojaa Hundaa fi Abbabuu Haayiluu kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneenis yeroo itti silaa qonnaa qotachuun oomishatti bobbaafaman kanatti hidhattoonni sirnichaa midhaan dabalatee mi'a mana keessaa guutummaatti jalaa gubanii barbadeessuun bakkeetti ba'anii harka namaa eeguuf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni kun dabaluun addeessaniiru. Waraanni faashistii PP godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti nama tokko yoo hidhan Qellee Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti saamicha ammeessan. Dabalatasaaf jaalkennaa sabaa. Waraanni maafiyaa PP ilmaan Oromoo hojii isaan hin qabne ilaalcha siyaasaa itti maxxansee yakkuun qabee hidhuu ajjeesuu fi qabeenya jalaa gubuu meeshaa waraanaa taasifachuun qe'ee Oromoo irratti itti fayyadamaa jira. Akka kanaanis kaleessa waraanni akka feeten Abiy Ahimad godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda Gumaa gaara Arbaa bakka addaa Koonsaa tabba Shiboo jedhamutti bobba'uun hawaasa nagaa goolaa erga turaniin booda dargaggoo Abduu Sanbatoo jedhamu qabuun reebicha hamaa irraan ga'anii harka duubatti cabsanii hidhuun mooraa isaanitti geeffachuun barameera. Waraanni faashistii PP kun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo bulchiinsa magaalaa Muggii keessatti ammoo maallaqa deeggarsa milishaaf jechuun uummata irraa gatii barbaadan itti ramadanii fudhachaa jiru. Sababa kanaanis uummatni guyyaa guyyaan sababa maallaqa kaffaluu dadhabeef ilaalcha siyaasan yakkamuun hidhamaa jira.
Godinichuma aanaa Jimmaa Horrootti ammoo nama maqaan isaa Shumshii Aagaa jedhamu milishootni PP Aalii Boosalamoonii fi Taarikuu Maammoo jedhaman halkan kanatti itti dhaquun nuti woboodha maallaqa 30,000 nuuf kenni jechuunii fi gochi akkasii aanaa Jimmaa Horroo dabalatee aanota godinichaa hedduu keessatti tooftaa ittiin uummata saamanii fi ejjannoo hawaasaa ittiin adda baasanii qabanii hidhan taasifatanii hojjechaa jiraachuun ni beekama.